akkaataa itti ulfa qorichaan baasan kan jedhu ilaalla. Noormaalii yeroo ammaa namoota tokko tokkoof yookaan dubartoota tokko tokkoof mana yaalaatti akka isaan ulfa baasan ni eeyyamama. Haa ta'u malee yeroo hundaa miti kan eeyyamu. Yoomii dubartiin tokko mana yaalaa deemtee isheen ulfa ofirraa baasuu dandeessu kan jedhu yoo ilaalle akka biyya keenyaatti akka seera biyya keenyaatti kanneen gurguddoon tokkoffaan humnaan gudeedamtee ulfooftee yoo ta'e, lammaffaan firarraa ulfooftee yoo ta'e baasuu dandeessi. Egaa yeroo akkas jennu firarraan ulfaayettee himatteennaan namni ragaa barbaadu hin jiru. Nan gudeedames jennaan namni ragaa gaafatu hin jiru jechuudha. Ishumti kana himatteennaan ulfa baasuun ni eeyyamamaa yookaan mirga isheetti mana yaalaa deemtee. Garbiraan immoo haati daa'ima sanaa yookaan dubartiin sun rakkoo sammuu qabdi yoo ta'e, rakkoo sammuu akkasumas rakkoo fayyaa cimaa fakkeenyaaf fayyaa onnee, sombaa, kalee kan akka isheen ulfooftee deessu isheef hin eeyyamne qabdi taanaan ulfa ofirraa baasuu dandeessi. Daa'imni garaa jiru yoo dhalatee rakkoo fayyaa isaa jiraachisuu hin danda'u ta'e, ogeessi fayyaa ulfa sana hordofu daa'imni sun gadameessa keessa kan jiru sun rakkoo fayyaa qabaa ba'uu qaba jedhee murteesse ba'uu dandeessa jechuudha. Mee akkamittiin qorichaan ulfa baasuu kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Hedduusaa hawaasaaf beekumsa waliigalaa fedha. Haa ta'u malee ogeeyyii fayyaa fedha gara caalu qabiyyeen kontentii kana. Galatoomaa asumaan gara mata duree kootti seenaa. Sabiskiraayib gochuus hin dagatinaa. Qorichaan ulfa baasuun kan dubartiin tokko fedha isheedhaan ulfa ittiin ofirraa karaa itti baastudha. Kun egaa seef abboorshii jedhamuun beekama. Tarkaanfiin jalqabaa ulfa qorichaan ofirraa baasuuf maal gochuu qabdi? Marii qorichaaf ogeessa fayyaa yookaan dooktara ishee waliin beellama qabaachuudhaan mari'achuu qabdi. Yeroo maree kana ogeessi fayyaa sun yookaan dooktarri sun maalitti hima? Tartiibni wallaansa fayyaa kun mijataa ta'uuf dhiisuu isaa qoratee ilaala. Akkasumas jechuunis ulfi ji'a meeqadhaa, torban meeqadhaa kan jedhu yeroo qoratee ilaala. Yeroo hedduu ulfi hanga ji'a 3 hanga ji'a 4 naannoo akkasii taanaan hanga ji'a 4tti hanga ji'a 3tti qorichaan baasuun ni danda'ama. Isa kana qoratee adda baasa jechuudha. Akkaataa qoricha fudhachuun ulfa baasuu malan in ibsaa fi akkasumas manatti tumsa akkamii akka ta'uufii qabu in ibsaa fi tole jechuu isheef immoo unka mallatteessu yookaan waan warra mallattoo mallatteessu qabdi. Isaan kana guuchisa jechuudha. Noormaalii gara ulfa baasuuf qoricha fudhachuun dura beellama isaa yeroo ammaa guyyaa sanas haa ta'u sanaan dura altiraasawundii qabaachuu qabdi. Ulfi torbee meeqa kan ji'a meeqa akka ta'e adda baasuuf akkasumas immoo qorannaa dhiigaa fakkeenyaaf hirna dhiigaa qabdi moo dhibeewwan daddarboo kanneen akka HIV kanneen akka siifiliis waan akkasii qorannoon taasisan jiru. Isaan kana taasisuun barbaachisaadha. Qorichaan ulfa baasuu yoo itti fuftee yookaan yoo itti waliigaltee tartiibni isaa akka armaan gadiitti. Erga itti waliigaltee mallattoo barbaachisu mallatteessitee ogeessa ishee wajjin xumurtee booda tartiibni isaa kan jalqabaa qorichi jalqabaa mifeeproostoon jedhama. Inni kun manuma yaalaatti karaa afaanii fudhatti yookaan immoo mana galtees fudhachuu dandeessi. Mifeeproostoon kan jedhamu kun hormoonii qaama keessaa piroojesteroon jedhamu kan ulfa akka guddatu gargaaru isa kanarraa cufeetu irraa dhorkeetu hormoonii kana akka ulfi hin guddanne dhorkuudhaan akka ulfi ba'u taasisa jechuudha. Kun isa jalqabaa. Qorichi lammaffaa immoo isa jalqabaa erga liqimsitee booda inni lammaffaa misooproostool jedhama. Inni kun yeroo hedduu karaa qaama saalaa gala. Sa'a 24 hanga sa'a 48 gidduutti yeroo hedduu naannoo sa'a 36 manumatti gadameessa ishee keessa keewwatti. Kun egaa ogeessi fayyaan barsiisa kana itti agarsiisa akkaataa isaa. Misooproostool kan jedhamu kun qaama hormaata laaffisuu fi gadameessa jabeessuudhaan akka bifa ciniinsuudhaan ulfi gadameessi banamee akka ciniinsu immoo gadameessi gadhiibee ulfa kan of keessaa baasu taasisa jechuudha. Qorichi lammaffaan kun misooproostool jedhamu kun erga keessa kaawwamee booda sa'a 4 hanga sa'a 6 booda yeroo hedduu ulfi ba'ee ni dhuma. Qorichaan yeroo ulfi ba'aa jirutti maal gochuu qabdi? Yeroo ulfi kun ba'aa jira, dhiigaa jirti. Yeroo kana maal gochuu qabdi? Qoricha misooproostool jedhamu erga fudhattee booda mallattoon kanneen akka naawuziyaa, loocisa jedhamni kun afaan Oromoffaan tuttufsiisuu akkasumas balaqqamsiisuu, garaa kaasaa, joonjessaa, mataa cabsaa, mataa dhukkubbii, qaama gubaa yookaan lobooba kan jedhaman itti dhaga'amuu danda'a dubartii sanatti jechuudha. Kun
amaluma yeroo kana mul'atudha dubartoota hedduu biratti akkasumas yeroo baay'ee kan rakkoo hin qabnedha. Walakkaa sa'a keessatti erga misoopiroostooliin sun galee jechuudha. Walakkaa sa'a hanga sa'a tokko keessatti dhukkubbii mudhii gara gadii dhukkubbii mudhii yookaan garaa yeroo hedduu dhukkubbii kan yeroo marsaa laguun caala kan baay'ee cimu kan isa caalaa caaluu fi kan sa'a tokko hanga sa'a afurii turuu malutti isaanitti dhaga'ama. Baay'ee garaa isaan mura jechuudha yeroo misoopiroostooliin kun galee sa'a walakkaa hanga sa'a tokko booda. Sa'a lama hanga sa'a ja'a keessatti immoo dhiigni ba'u gara sadarkaa guddaatti irra gara xiqqaatti irratti. Misoopiroostooliin galee sa'a lama hanga sa'a afurii gidduutti yeroo hedduu dhiigni hedduun ba'ee ulfi ba'ee ni xumura. Sa'a lama hanga sa'a ja'a keessatti immoo dhiigni ba'u gara sadarkaa marsaa laguutti irrata jechuudha. Xiqqaataa dhufu. Kunis tilmaamaan guyyaatti guyyoota 10 hanga guyyaa 16 torbee tokko hanga torbee lamaa turuu danda'a jechuudha. Xiqqaataa xabbeedha. Akkuma marsaa laguu hanga torbee lamaallee irra turuu danda'a. Sa'a ja'a booda. Dhiigni hin eegamne tarii kan darbee mul'achuu malu qoricha ulfa baasu kun fudhatamee walumaa gala hanga torban afurii hanga ji'a tokko turuu danda'a jechuudha. Darbee dhiigni hin eegamne jiraachuu danda'a hanga ji'a tokkotti. Kun amaluma ulfa qorichaan baasudha. Garuu hedduu miti xiqqaataa baay'ee xiqqaa kan ta'e darbee mul'achuu danda'a. Qorichaan erga ulfi ba'ee booda maal beekuu qabda tokko qorichaan ulfi erga ofirraa baastee booda torban 2 hanga 3 keessatti beellama mana qorichaa qabaachuudhaan dhiiga ilaalchisu. Tariitii hanqinni dhiigaa mudateera baay'ee dhiiguudhaan hir'inni dhiigaa dhufeera. Kunis egaa wal'aansa guutummaatti argachuu kee fi akkasumas ulfi sirriitti irraa ba'uu mirkaneeffachuuf gargaara. Torban 2 hanga 3 gidduutti beellama qabaachuun bahee dhumeera moo maaltu jira? Akkasumas hir'inni dhiigaa mudateera moo maali kan jedhu adda baasuuf gargaara. Yeroo ulfaa ofirraa baastu dhukkuba kan biroo ofirraa hir'isuuf wanneen ati gochuu qabdu kanneen armaan gadii jiru. Dubartiin tokko yeroo ulfa ofirraa baastu kan isheen gochuu qabdu dhibeewwan yeroo kana daddarban isaan mudatan hir'isuuf dhibeewwan fayyaa gara biroo yeroo kana mudachuu malan ofirraa ittisuuf maal gochuu qabdi? Tokko waan akka jirbiis akkasumas tampoonitis kan qaama saalaa keessa galee dhiiga xuuxu wantoota akkasii qaama saalaa keessa galchachuu dhiisuu qabdi. Akkasumas hanga dhiiguun dhaabatutti dalagaa jajjabduu, ispoortii, hojii ciccimaa, dalagaa ulfaataa, sochii qaama barbaadu dabalee hojjechuu dhiisuudha. Akkasumas daakaa bishaanii yookaan bishaan kuufamaa keessa ciisuu baazii kana gochuu hin dandeessu garuu shaaworii fudhachuu ni dandeessi. Qorichaan erga ulfi ba'ee booda miidhaawwan akkamiitu mudachuu mala kan jedhu yoo ilaalle kan jalqabaa fakkeenyaaf erga ulfi ba'ee booda mallattoo waraansaa kiraamping akka garaa muruu kan fincaan gubuu kan kana fakkaatan mul'achuu danda'u. Dhiigni hin eegamne unpredictable dhiigni hin eegamne tasa dhufuu danda'a. Keessumaa hanga ji'a tokkotti kan yeroon isaa hin beekamne akkasumas irregular kan ta'e yeroo dheeraaf dhiiguu danda'u akkasumas naawuzaa joonjessaa tuttufsiisuu akkasumas saqqisiisuu kan balaqqamsiisuun jiraachuu danda'a. Rakkoowwan gurguddoo erga qorichaan ulfa baasanii booda mudachuu malan keessaa kan jalqabaa dhiigni hedduminaan ba'uudha. Humnaa ol dhiiguun kuni fakkeenyaaf sa'a 2-3 walitti aansee sa'a tokkoon tampoonii gurguddaa 2-3 yoo jijjiirtee dhiigni kan taree ija loomii fakkaatu gurguddaan yoo ba'e of wallaaluu mallattoon akka kanaa jiraannaan ariitiin mana yaalaa deemtee dhiiga fudhattee dhiigni kunis akka dhaabbatu taasisuu qabdi jechuudha. Gara biraan infekshinii godhachuudha. Naannoon gadameessaa kun infekshinii godhachuudhaan sepsisii developii gochuu dandeessi. Infekshinii qaama keessa faca'uu danda'a. Yeroo kana immoo dhukkubbii garaa ni qabaatu. Dhangala'aa karaa qaama saalaa hin baramin kan foolii qabu. Ho'inni qaama baay'ee dadhabaluu, dadhabbii garaa kaasaa, haqqisaa mallattoo infekshinii godhatu. Yeroo kanas ariitiidhaan mana yaalaa dhaquudhaan qoricha antibiyootiksii fudhachuun barbaachisaadha. Akkasumas ulfi keessatti hafu retained product of conceptus. Ulfa keessaa hangi ta'e immoo keessattuu hafe. Yeroo kana dubartoota 100 keessaa dubartiin 2 hanga 5 ulfi guutummaa guutuutti ba'uu dhiisee hangi ta'e ciccitee keessaa ba'ee hangi ta'e keessatti hafa. Ulfi tokko dhiigni gadameessa keessatti waan hafuuf itti fufee dhiiguun mul'achuu danda'a. Yeroo kana immoo mana yaalaa deemanii yookaan dabalataan qoricha fudhachuudha yookaan immoo keessaa haxoofsisuu barbaachisa jechuudha. Inni gara biraan wanti kun dalaguu diduu qoricha sanas liqimsitee sa'a 36 booda gadameessa keewwattee
ba'uu dida. Kun egaa dubartoota dhibbaa keessa dubartoota lama biratti mul'achuu danda'a. Yeroo kana qoricha ulfa baasu sana irra deddeebiin kennamuufii danda'a. Akkasumas immoo mala biraa ogeessa fayyaa mari'atanii raawwachuu qabu. Kanaan ala garuu ulfi takkaa ba'u jedhamee murtaa'e erga akkas ta'e booda yoo hafe tariitii daa'imni uumamu hir'ina qaamaa godhachuu danda'a waan ta'eef ba'uu qaba jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii lanaa kaa'aa. Turtii gaarii.